Assalaamu alaykum kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma beektan hanga ammatti Kurulus Orhaan keessatti hanga ammatti kaaraakterri jabaan kanii fi jechuudha isaan lolu yookaan nama shayxaana ta'e yookaan namni hamaan tokkollee hin jiru. Kan duraan jirulleen Filaaviyoos ture. Akkasuma inni muslima ta'e. Jalloonni xixiqqoon ammoo akka Hektorii fi Saaroos dhufuu isaanii itti fufanii osoo jiranii garuu ammoo Orhaan Bey kan miidhameen hunda caalaa gantootaan miidhame. Eeyyee jalloonni ijoon Orhaan Bey yookaan filima Orhaan Bey keessatti agarsiifaman Sheenshaa Bey akkasumas Damirhaanii fi hooggantoota gosa Turkii tokko waliin yookaan tokko qofaatu isa mudate. Isaan kun mormitoota gurguddaa Orhaan Beyti. Mormitoota qofa osoo hin taane isaan diina jireenya isaati yookaan diina jireenya isaatiif kakatanidha. Akkaataan isaan gara laafina tokko malee Orhaan Bey itti shahidee godhan yookaan ajjeesan duuti Sheenshaa amma salphaa akka hin taane taate sanarraa ifa ta'a. Kallattiidhaan gara jahannamitti ni ergama. Daawwattoota keenya jaalatamoo dhugaan jiru yoo ilaalle Sheenshaa Bey nama seenaa miti. Kana mannaa nama asoosamaa qulqulluu ta'edha. Nama hoogganaa humna guddaa qabu gosa Kinik jedhamee moggaafamee dhufe. Gosti Kinik jalqaba irratti gosa Oghuz bara Impaayera Seljuk ture. Akkasumas dhugumatti sultaanonni hedduun namoota gosa kana irraa dhufan turan yookaan gosa kana keessaa dhalatan. Erga Usmaan Gaaziin du'aan boqotee booda Sheenshaa Bey Orhaan Bey waliin waliigaltee godhuu caalaa isaan mormuu filate. Kanaaf daandii isaa gara Orhaan Bey irraa addaan baasuu filate. Garuu akka nama hamaa nama gaddisiisu akkasii agarsiisuun taasuma sirrii hin turre. Tooftaa shayxaanummaa isaa argee Mahamad Bey illeen gosa jaarmiyaan keessaa innillee yaadde'e. Akkamitti dhiiga obboleeyyan keenyaa Turkii dhangalaasaa jirra jedhee yaadde. Erga Sheenshaa Bey amma yakka dhiifame hin qabne raawwatee jiraate akkasuma warri inni yakka irra raawwate keessaa tokko shahidummaa Orhaan Beyti. Egaa haala kana keessatti yeroo waltajjiin xumuraa bara dorgommii qophaa'u yookaan Siziniin kun dhumatu akkuma duraan beekamu gantoonni fi diinonni dhumarratti ni dhabamsiifamu. Sheenshaa fi Damirhaan yeroo ammaa kana yoo gammadanis imperaatora haaraa Phaaphaasii waliin tumsa uumuu isaaniitiin kun isaan gammachiisa. Garuu ammoo Orhaan Bey gamtaa kana lagannaa tokko qofa hin cabsu. Garuu kafaltii salphisaas imperaatora sanaaf dabarsee kenna. Eeyyeen yeroo dhumaa kana keessatti lolli guddaan Orhaan Bey fi imperaatora gidduutti ta'uuf ni jiraata. Seenaa keessatti lola Pelekaanoon jedhamuun beekamu Iznik injifachuun duratti lolee ture. Lola kana keessatti Orhaan Bey imperaatora injifannoo yookaan injifatamuu cimaa isatti ni garsiisa yookaan ni injifata. Kana qofa osoo hin taane imperaatora illee akka malee ni miidha. Akkasuma Sheenshaa fi Damirhaan ilaalchisee amalli Damirhaan xiqqoo itti fufa. Haa ta'u malee Sheenshaa fi Yigiit yeroo dhiyootti dhabamsiifamuuf jiru yookaan ni du'u. Duuti Yigiit ammas harka Filaaviyoositti ta'a. Sheenshaa ammoo qarrii Seeyfii Sultaan Orhaan isa muruudhaan gara jahannamitti ni deema. Haa ta'u malee Orhaan Bey Damirhaan akka hidhamatti fudhatee isa ni booji'a. Akkasumas bulchiinsa warra Karaasii Impaayera Osmaaniyaa keessatti ni makama. Daawwattoota keenya kabajamoo kan haga ammaa daawwattan kun xiinxala keenya kan kutaa 24 beeysa lammaffaati. Egaa xiinxalli keenya akkana fakkaata. Sagantaan xiinxalaa keenya itti fufaa. Kanaaf xiinxaloota darbanii fi akkasuma kan ganaa dhufanillee akka nu hordoftan abdii qabna. Warroonni viidiyoo keenya laayik hin godhin laayik godhuudhaan hiriyyoota keessaniif sheer godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Warroonni haaroo taatan chaanala Orroo Riikard bakkee sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana banuudhaan ool irra kaadhaa isin jenna. Akkasuma sagantaa xiinxalaa biraa qabannee haga walitti dachaanutti nagaan nuuf tura. Kanumaan wal qabatee gaafii tokko dhumarratti isin gaafanna. Daawwattoota Sizinii lammaffaa ilaaluu ni barbaaddu? Koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa isin jenna. Galatooma nagaan nuuf tura.